السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو أداتك قبلني سنيف ديوان دلوني جرا فيديون قبلني سنيف ديوان نخونس وان سلكي تنخيز تيني خنخيز سجرو خيو اتباني نمني توكو معلومة وان سني ولا عليه سلكين يرو هدو يرو بالبلمتوس اينيو اكا بالبلي في مالتو اكا بالبلمو جرو واتكالي اتمولي سيوچ چودا يرو مباني سلكي إساس خيسة سينيكو فاكا نمني يرو هدو يرتي بالبلاتوري أرقا namoonni hedduun silkii kana bakka nama silkii tolchuufaa geessanii maallaqa kafalanii sirreeffatantu jira. Inni immoo waan haalan nu fayyadu oo itti fayyadama isaa beekne sirriitti nu fayyadu jechuudha. Inninis gubbaa kanarratti silkii teenya gubbaa kanarratti argamu kana do not disturb kajuu kana isa kana yeroo itti banne jechuudha. Silkiin keenya sagalee tokko hin mul'isu ifaa hin ibsu yoo bilbilames yoo notification adda addaa isin irratti bu'es waa takka illee hin dhageessisu waa takka illee hin argisiisu jechuudha. Isa kana fakkeenyaaf akkanatti irratti qaqqabnee amma fakkeenyaaf asitti aappiilee tokko yookaan amma fakkeenyaaf aappii akka feesbuukaa qofa feesbuukni qofti sagaleen haa dhageessisu wanni hundi silkirraa haa dhaabbatu yoo jenne akkatti bifa kanaan dhufnee irratti dhoonnee akkatti itti banne jechuudha. Amma silkii tiyyatan irratti fedhu haa bilbilamuu fedhu miseejiin bakka fedherraa haa dhufuu hin mul'isu jechuudha. Waa takka illee namatti hin mul'isu feesbuuka qofaatti notifikashinii wanni takka oggaa ergamtee sagalee yookaan argisiisa jechuudha. Bifa kanaan irraa cufnee yoo dhiisnes ammoo hundatti hin mul'isu. Yeroo bilbilli nama tokkoo fi lamaa yookaan gartee namni duraan kontaaktii bakka silkii keessanitti lakkoofsa qabatan jalatti faavoriit fa'aa gootan qofti akka bilbilli isaanii mul'atu wagga bilbilame yookaan dhageessisu yoo barbaadan fakkeenyaaf asirra keessanii jechuudha. Faavoriit kontaaktii onilii kaja'u kanarratti yoo dhoottan namni isin duraan kontaaktii keessan jalatti faavoriit gootan isiniif sirriitti mul'isa isiniif sagaleen isaa dhageessisa jechuudha. Waan kana saayilantiirraa wanni adda isa godhu saayilantiirraa waggaa keessee bilbilli sagaluma yoo dhageessisuu baate malee sagalee fakkeenyaaf akka bilbilaa fa'aa waggaa saayilantiirra keessee malee wanni kunni dhageessisaa jechuudha. Inni immoo guutumatti waggaa bilbilamee iskiriinii silkii keessanii hin ifu sagalee tokko hin dhageessisu saayilantii caalaa waan namatti tolu waan itti fayyadamaafillee haalan gaariiti jechuudha. Bifa kanaan waggaa itti bantan achi booda yeroo isa ifirraa cuftanis akkanuma gootanii cufame jechuudha. Waan nu dhaggeeffattaniif waan